للي مقعد وطني نموت أسرت بكمتي قبل سجلنا مفتاحن كان هندي خيسان نتي ويواتني في جرو خانلين كيسان لك إتيم برسين جرو والله يوم مدوتي ثاني دوته اللي خرور ستي هم الناس هاجل موساني تنجها ثاني بليس نادوب بسي ندولاني بالبلة ثانية أما خيرون ده جرو بالبلة من هيدا هستك بالبلامو خرائط تندول نمني بيخجرة نمني بيخو أسكيس أنا سر ساند دولون إن دبيرو يدوم مكور أرل مكورين دبير برو يو إنسان دولا بليس ستة دولا سجل اللي رابيس فيدا أنا نوي مرتين كلا كبيت مرتاي منو همي مرتين وان نمني قويا خيسا جو متي أنا ما بليس خيا مرتين وقا خرو تربا خرتة Maman sisatti obboleessa kiyya maqaan isaa Mustafa Abdurrahman jedhama. Obboleessa kiyya dhalotaati. Hangafa keenya obboleessa takkaan jidduu jira. Obboleessa kiyya wajjin ladde nama hajjala hajji beechu jira. Obboleessa kiyya kaa wajjin ladde maqaan isaa Mustafa Abdurrahman jedhama. Inni hangafa kiyya. Inni murteen isaa waggaa torbatti murame. Wanni inni qabameen baaluma nama sammuu namaa dochuu hajaanii kana hashiishuma kanaan qabame. Ijoolleen ammoo isa bira jiran mana takka keessatti yoo xiqqaate waggaa arra waggaa lamaffaa fixuuf deemna waggaa lamaffaa eegallee jirra walakkaa isaati amma soomanni dabre koo waggaa lamaan dabre wanni ta'a ijoolleen sun kana dubbisuu eegalan Ali Abdallaa fi Khalid obboleettiin Khalid as keessa jirti biyya kana keessatti yeroo hedduu wal dubbisnallee namaasinallee ta'an kan fudhatu danda'u ijoolleen murteen isaanii jalqabumaa murtee qalma itti murame obboleessi kiyya kun ammoo anu yaadu turre ijoollee qalma nama qalma qabuu fi nama haa wal biratti hidhanii jeenillee yaadu ture murteen isaa waggaa 17 murteen obboleessa kiyya waggaa 17 ijoolleen ammoo qalmi itti murtaa'e kun nama 47 kun walakkaan ijoollee sanii gara nama 24 mookas isaa wajjin mana tokko keessa turan. Mana hidhaa naa jiraan turan. Mana hidhaa naa jiraan ta'uu dhageera ayyee. Nee keessa galee bilbila choosan nu qabu. Bilbila bilbila. Qoya akka caarraa ta'e sagalee isaa irraa waraabaa. Nalla lammallee. Mee nuuf ijoollee koppiliin sheer godhaa isin immoo. Sheer godhaa nama hundatti. Qoya akka caarraa ta'e waan kaleessa deemgattee wayyaa kanatti fakkaata. Yoo argame ni fide. Mucaa ammoo murtuma du'aa itti muramee jiru tokko obboleettiin isaa asirratti fedhaa haasa'uu qabaattee fi hin qabdu ta'e ammoo miseenjeraan sababa ijoollee kanaatti wal barree namni hojii haasa'u jira. Fiduu nan danda'a isillee miseenjeraan dabalee fi sagalee hedduu barbaadu turan. Ayyee. Sagalee isaanii kana naqee baatii afur ga'ee jira sagalee isaanii baatii bishaanuu ga'ee jira asuma bilbiluma kiyya kana keessa ture sagalee waraabee yeroo dheeraa qabachuu ni ture. Geessanii mee obbolaa yoo jiraattaa as keessa obbolaan hin jirtanu warra ol dudanii taa'artan obbolaan hin jirtanu keessa obbolaan hin jirtanu as keessa obbolaan qabatamaan ijoolleen ollaa. Ijoollee 45 Saudi Arabiyaa mana hidhaa jiranii murtee du'aa eeggataa jiran keessaa namni obbolaa yoo jiraattan firoonni yoo jiraattan ol galaa warri isaanii moonarraa bu'aa. Wayyoo wallahi garaa nama nyaatu anaa nyaatu ilmaan hiyyeessaa. Mube arkeen jira akkam sagalee isaanii arkeen jira WhatsApp jalatti namaaf share godhan ture WhatsApp jalaan arkeen bilbila keessa raabsee jira. Share godhaa jool nu dhageessisi meme nu dhageessisi. Isin keessaa namni tokkollee namni waan kana irra deebi'anii jiraniif hin jiruumi. Maal inni jira kan dibur pokok lu bahasa dibur nama kan itu wala jamba berbeli keenya kono sorban kana booda isin sirratti dogolu keenyaa jiru jaha bilbilan kana mabudi tokko no ayya baba namni afarta tu agartee kan dhaabbata irratti walitti dhufeessa kan irra haala Sokoni kiripeti bilbila afran dihan dan kita dirasa walta kan haala bilbila berarti dogolu ko kana amma karaa dandeenyu hundaan bakka dafnee guyyaa torban kana keessatti nama sagalee kana isinii ta'u nama miidiyaa irratti beekamtii qabu kana barbaadu dhaga. Dirqamni kana ammoo wajjin maal barreessan kan nuguruu dandeessan waan nuguruu kan illee kan waan.
Ayyataate mucaan duraan hanga tokko sagalee isinii ta'ee deebi'ee mootummaan dhiifama godhee fi jira jeemire uummanni sarma dhagee calje. Aduh, di mana Mustafa Ibanu ada bani aku mandi di mana ya sahabat kita tujuan dulu apa itu sekitar. Inshallah nduti harka rabbi jirti biiznillah murteen ilma namaa ta rabbiin geessu ta rabbii waayidaa sana isiniifis karanna hawaasni oromoo sagalee isinii rabbi isinii kana durumu goora hanga dandeenyetti sagalee keessan numa ergina namarratti ni waraabaa nu amma waraabaan jira. Aye. Mube sagalee baay'ee na biraa qabu ture jirri kun sagaleen an keessa qabu takkana jure guyyaan isii Janawaarii 12 bara 2025 guyyaa sagalee kan isaan natti ergatan. Ayyee assalamu alaikum. Waalaikum assalam ayyee. Ayyee gaa akkasitti tokko obboleessa koo tokko. Obboleessa keetii kan murteen du'aatti murtaa'e. Ajjeefameera innaan koodheen gadda jalqaba irratti isa ajjeefame. Jalqaba irratti isa ajjeefame. Ijoollee Jimmaa sana lama keessaa ijoollee lamanuyyuu bakka manuma keenya bira waluma bukkeen ijoollee lamaan duute Jimmaa sun. Inni kaan tokko obboleessa kooti tokko immoo ni du'eeti ollaanuma keenya. Ajaa'iba dhageessaniira kun ola inni ajjeefame lamman obbolaa kootii jedhe tokko obbolaa kootii jedhe. Maqaa isaa inni obboleessi kenna jedhee footoo sanuu agarsiisuu dandeessaa? Bari mucaan ergi biyyaa bee waggaa tureera beektaa Suudaanii ture Suudaan irraa itoo biyyattiin galiin achi deemee suuraa isaallee biyya jira malee ani erginni hidhamee biyyaa bee lamuu suuraa isaa argachuu hin dandeenye. Akkan qabu waggaa Qabatamaan amma inni du'u akkamitti dhageessiyaati? Maata dawwalee mubaarakii isaan dawwalee haasa'aara maa jara biyyaa taasisaa amaara maal sobeetaniyyuu kan jedha. Hin sobden jenne obboleessoo. Naa dawwalaa beektaa ijoolleen jara achi keessa jiranus naa dawwalee nu biyyaallee dawwalamee natti himeera gaafa sanallee innillee naa dawwalee ture gaafa amma ajjeefamu sana naa dawwalee naan hin barreesse ilkicha jalaan kaasuu ilkiita duraaniitii miti jalaa kaasuu hin dandeenye. Maaliin qabamnee siin jedhame gaafa qabamanu yeroo dhageessu maaliin qabamne siin jedhani? Jechuun yoo dhugaa barbaadan bilaa dhaggeeffadhu wanti murtee du'aa fudhate kuni namni 47 suni qabatamaan ciraadhumaa wajjin qabaman jirre ciraadhumaa wajjin qabaman yoo dhugaa ta'ute. Hojiin qabamuu barreera dallaalatti kennee moo kan jaraati? Mubaarak hojii sana waa'ee hojii dallaalaa sun yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e namni dirqama waan sana fuudhee deemu hin jiru jarri kun. Mucaan kun jalqabuma dhaquu qabame dhugaadha hin duraan hojjetaan jiru jalqabumaatii ol bahu wajjinumaan qabame inni kun inni mugaruun oskaa ture warra ammaa waggaa murtee du'aa fudhatan kun warra kiiloo 50 wajjin qabaman bakkatti gootuun jira warra 47. Ayyee. Warri dirqamaa wanti dirqamaa keessa hin jiru dhugaa bakka dhugaa dubbachuu namti dhugaa dubbachuu teekkasi. Obboleessa maal obboleessi koo silaa du'eeraa jettee warra gaayittii du'a marsitamu maal nutu beekamu situ beeka. Mube akkasii miti dubbiin akkasii miti akkan jira kana miti. Maal taate obboleesso? Moo obboleessi koo du'eeraa aduma du'aa. Wallaahi rabbi edana hadhaan bulchinaan sobeedhaa jedhaan jiru. Dhugaa yoo dubbachuu ta'een sitti maara baran. Jechuun keessan dhabamu gaa fakkeenya kan sobaanii godhame amma obboleessa dhugaan jiru kan jira malee jaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu obboleessan koo kan du'e kunuyyuu namni aburtamii torba kijjiba dallaalatti fichisiisitu haasawaa kana kee dallaalatti kenna abbolee bakka miituu nu keessa jira. Maal taate obboleessa koo bakka obboleessa kee jira bira hamataa godhu. Ayyee bakka obboleessa kee jira hamataa godhu. Rakkoon qabu dhiisa amma mucaanan kootuu inni obboleessan koo wallaahi jira wajjin hin qabamne nuyyuu inni jira wajjin hin qabamne. Mubarak. Mube dhaggeeffadhu. Mube. Amma ila
wanni amma ijoollee tanaa waa hedduu walxaxaadha beektanii. Dhugaadha keessa jira maal inni akkasii dhugaadha keessa hin jiran ijoolleen kanaan qaamees kan daldalaa godhame keessa inni ma jira jiraachuu. Wallaalatti miti.